Rifeensi kee too beektus ta'ee too hin beekiin akka hin taane kan si jalaatii si jalaa miidhamee abdeessuu kutaachisee gaafan jedhu wantas immoo namni jedhee itti fayyadame gaarii dheedhee itti fayyadamte akka hidhamteef akka yaaddesii ta'uu dide akkasumallee farmii yookaan immoo isaa qalamii akkasumallee kireemii yookaan qabaatii rifeensaaf taa'edhamu gaafa fuutee itti fayyadamtu akka itti barbaaddu sanatti siif gochuu didee rifeensa sirraa luqqisee sirraa buqqisee sirraa haphisee akkasumallee adda gubbaarraan si luqqisee yoo jiraatte mana kana yookaan yuutuub chaanala gabii qabsaalee jedhu kana filannoo kee godhatti akkam isa booda akka hidhamtutti kan fayyadamtudha yoo ta'e ji'oota yookaan guyyoota muraasa keessatti wantoota naannoo gubbaarratti sitti mukana itti fayyadamtee deebitee dhuftee yaada akkamii akkati koomentii jalatti keessu sin eegaa bakkeertanitti nageenyi isiniif haati faamilii kee beeqabsaalee akkam jirtu sin nagaa keessanii bakka jiraattan nagaa taatan anis nagaa kooti arras immoo gaa kunoo akkuma baratamee fi akkuma beekamu sinii qabadhee dhufeetiin jira guyyaa har'aa kanas rifeensa qalameedhaan miidhamee ciccitee akka hin taane wayii ta'e tokko arra kana galata waaqayyoo ta'u wanta abdii namatti jiruu fi jijjiirama guddaa wajjin isinii qabadhee dhufeetiin jira kunumaa inni jechuun keessaan hin oolu warra beektaniifis warra hin beekneefis akkasuma warra faamilii koo taatanii warra haaraas taatanii dhuftan guutummaatti diteelii as keessa jiru anatu isinitti hima waan ta'eef isinirra wanti eegamuraatii turtii keessa naga xumuraatii na waliin godhaa ofiif yoo ta'an namoota biraafillee akka sheertan akkasumallee fi keessan akka itti fayyadamtanii akkasiin fayyadu akkasiin jaallattanii fi boris deebitanii akka dhuftan guutummaa guutuutti itti waan amanuu fi gara hojiitti galla. Kunoo akkuma asirratti argaa jirtanii jalqaba kanarratti wantoota nu barbaachisan keessaa tokko kun roosmeriidha. Roosmerii kana yeroo baay'ee bifa garaagaraatiin kanan hojjedhu namnillee akkasuma warri isaan fayyadu bifa garaagaraatiin maaliif namni hundii fi manni hundi amala tokko kan bifa wal fakkaata waan hin qabneefu akkaataa nu mijatee fi waan qabnuun jechuudha kan nuti itti fayyadamnu har'a kana immoo roosmerii firiishii ta'een yookaan immoo ji'a asaasinii qabadheetii dhufe isa booda roosmerii keenya argamee qulqulleessinee bishaan isaa sooftiidhaan irraa goggoosinee booda zayitii nu barbaachisu qopheeffannaa as gubbaarratti kan argitan kun oliiv ooyilii yookaan immoo weeraa zayitiidha. Kun weeraa zayitii jechuudha isinitti mul'ata hidheetii yaada waa'ee weeraa zayitii kanaan illee takataataa kanaan itti fayyadamaa jiru akkasumallee maqaan isaa malakatee akkamitti akka bitattan isaa akka argattan guutummaatti isinitti meetiin ture isa booda immoo kun roosmerii keenya kuwa mi'ee bishaan isaarraa goggoosineenii carqii akka kanaa qulqulluu ta'e keessa galfannaa jechuudha. Maal gochuu fi xiqqoo ishee caqacaquudhaaf yeroo caqacaqxanii yookiin mooyyeetti yookiin maashiniitti yookiin sukkumuu dandeessu yookaan immoo isaa haaluma asirratti argaa jirtan kanaan gochuu dandeessu rakkina tokko hin qabu. Isa booda kuni mana madaamii keessan jirachuudha. Wanta ittiin caqacaqaa jiru kun ittiin foon handaaquu fa'aa foon yeroo kukkutamu ittiin qaqal'isan jechuudha. Kanaafuu injira mana madaamii keessa. Isa booda haala kanaatiin caqacaqxuu jechuudha xiqqoo ishee akka laafuudhaaf yookaan immoo isaa ooyiliin isaa sirriitti akka keessaa ba'uu fi xiqqoomaa jechuudha. Daakullee caqacaquu kana caalaatti illee bulleessuu hin dandeessu rakkina hin qabu inni kun akkaataa filannoo keessaniiti. Isa booda haala kanaatiin erga as keessaa baafnee maxabashaa yookaan distii qulqulluu as bakka kanatti qopheeffannaa maaliif roosmerii keenya finnee asirra godhachuufi. Kun amma jalqaba irratti weeraa zayitii yookaan immoo isaa zayitoonii kana itti naqannaa jechuudha amma nu ga'u yoo hojjettanii kaawwattanis rakkoo hin qabu yoommoo kanarratti fayyadamuu barbaaddanis rakkoo hin qabu isa booda fuunee roosmericha fuunee as keessa godhannaa jechuudha. As gubbaarratti wantoota isin barbaachisu rifeensaaf kan ta'edhamu garaagaraa fiddanitti dabalachuu dandeessu kokonaat ooyiliitti dabaluu dandeessu qurufudiitti dabaluu dandeessu wanta irraa hafee jedhu isin bira yoo jiraate fidattanitti dabalachuu dandeessu jechuudha. As gubbaarratti garuu roosmerii fi oliiv ooyilii qofaan haala kanaatiin argitanii qilleensa baay'ee jijjiiramaa jira jechuudha. Baay'ee jijjiiramaa jira baay'ee namatti tola. Haala kanaatiin sotanii istoofii jalatti qabbaneessinii akkasittiin zayitii baay'ee orgaanikii ta'ee akka bahutti zayitii kana yeroo baay'ee suuqirraa gaafa binnu xiqqishu wayii tokko isa kanallee yeroo baay'ee nan dubbadha. Baay'ee xiqqoo kan taate wayitii kan suuqirraa bitamtu gatiin isaa immoo baay'ee widdiidha sanu. Widdiidha garuu mana keessatti haala kana haala salphaa ta'eetiin qopheessitanii itti fayyadamuu dandeessu.
isa booda xiqqooshee hin qadaannaa jechuudha. Maalif istiimii akka ta'u yookaan immoo isa sirriitti bifti isaa akka jijjiiramutti roosmariin diiramaa giriinii ta'e yookaan marga fakkaatee jiru sun haala kanaan keessatti du'e lubbuun isaa darbee jira jechuudha. Isa booda kun akkuma argaa jirtanii haala kanaatiin erga keessaa fuunee roosmaricha erga keessaa fuunee booda qodaa bakka kanatti qodaa cabuu yookaan wanta akka burcuqqoo ta'e keessadha zayitiin kun yoo taa'e kan inni baay'ee bareedaa ta'u laastikii yoo ta'e faamilii warra haaraa taataniifis immoo akkasiin hubatta waan hin barbaadu malee yeroo baay'ee nan dubbadha. Kun qodaa akka kanattidha kan naqachuu qabdani. Isa booda fuunee olii keenya bakka kanatti dirqimkoonii gad naqannaa qadaaddiin isaallee sirriitti kan qabatu ta'uu qaba. Baay'ee bareeda baay'ee kalarimti isaa baay'ee tokko nama hawwata. Warri qammastaniin biinni qammasaa isiniin jedha. Akkasumallee roosmarii qibaatiidha yookaan ooyiliidhaan malee bishaaniin fayyadaminaa yeroo baay'ee isinitti himee ture. Kun haala kanaatiin kanarra jira jechuudha. Amma sadarkaa kanarra jira. Fooliin isaallee baay'ee tokko namatti tola. Baay'eellee furdaa jechuudha. Harka keessan irratti akkasittiin buustanii ilaaluu dandeessu akkamittiin akka inni nama qabatu. Maalif baay'ee fudhatee jira waan ta'eef inni akkasii kun egaa rifeensa kamiyyuu qabaadhu, rifeensa gosa kamiyyuu qabaadhu torbanitti yeroo tokko haala kanaatiin qopheessitee kan itti fayyadamtudha yoo ta'e biyyaansi rifeensi kee kan ciccitee kan dadhabee kan permiinubee keemikaalli garaagaraa guggubee fixedha yoo ta'e ganaa duubatti baakii godhee jiru rifreeshii godhee rifeensa haaraa godhee biqilchaa jechuudha. Qibaatiin kun qibaatii baay'ee jaallatamaa fi filatamaadha. Isa booda kun qodaa barbaadan yoo qabdan illee ta'e haayilaandiitti illee naqachuudhaan haala kanaatiin rifeensa keessanitti dibachuu dandeessu. Rifeensi kun jalqaba akkasiin turre dura qalamii dibamee ture. Qalamiin sun baay'ee nyaatee qurxummii kukkutee bidiqtee godhee fidee ture. Amma garuu xiyyoo isaallee irraa murtee isa booda deemsa keessa qalamiin sun irraa ka'ee amma kun ganaa fireeshii ta'ee jalaan illee kan biqilaa jiru haala kanarra jira jechuudha. Isinis immoo isaa bada jettanii dhiisuu irraa furmaata maaltu ta'a, akkamitti deebisuu dandeenya, maal fayyadamuu qabna, qibaatii akkamiitu ta'a kan jedhu itti yaaduudhaan waan itti fayyadamtan immoo yeroo itti kennitanii chaalenjii gootanii torbanitti yeroo tokkos yeroo lamas ta'e qibaatiiwwan akka kanaa ta'e qopheessuudhaan itti fayyadamuu dandeessu. Baay'ee gaariidha. Jijjiirama guddaa qaba. Haga kana hidhee kan isinitti himuu hin dandeenye. Isa kana kaanis immoo yeroo baay'ee kan itti fayyadamaa jiru. Akkanaa ta'ee jiru isiniyyuu ni beektanii akkasuma immoo namoonni tokko yeroo rifeensa yeroo argitanii kun uumammaan guddaa jettanii jechuudha. Maaliif waan achi ga'amutti hin fakkaatu garuu wanti akkasumaan dhufee hin jiru. Yoo waldaanamiyyuu kunuunsamii yoo yerootti kennitan yoo tiriitimentii gootanii sirriitti wanta rifeensi keessan jaallatutti gootan rifeensi hin deebinii rifeensi hin dheeratin jiru. Qimamootii akkasii isiniin jedha. Viidiyoon irraa isinii qabadhee dhufee kana fakkaata. Quxuxuriillee haala kanaatiin ofirratti hojjetachuun baay'ee murteessaa waan ta'eef wanti harki namaaf hojjetu kan ta'uufis jira kan hin taaneefis jira waan ta'eef ofirratti sirreeffachuu bara harka namaan eegina. Isiniin jechuu barbaadeen qibaatii yookaan dibata kana gaafa itti fayyadamnu ofirraa miidhamuu akkam goonaa warri jettanii gaaffiin tokko ni jira. Haa ta'u malee wantoota isin gootan guutummaa guutuutti jalqabaa haga dhumaatti fi kostee wanta godhuu dubbachaa ture jechuudha viidiyoo keessatti. Viidiyoo haga xumuraatti dhaggeeffachuu yaalaa obsa godhadhaa yookaan sabarii godhadhaati. Inni kan biraan ofirraa miicullee ofirratti dhiisullee dandeessu. Ofirratti dhiisuu gaafan jedhu bakka hojii deemtanii fagaattanii deemtanii qabdan yoo ta'e yoo isin hin dabbaru ta'e jechuudha. Ofirratti dhiisuu dandeessu. Akkasumallee foolii hin qabu, keemikaala hin qabu, baay'ee kan namatti toluu fi bareedaa kan ta'e rifeensa baay'ee kan fayyadudha. Garuu bakka hojii deemnu yeroo akkasii immoo qibaatii mataa irratti nama baay'atee sosocho'uun namatti hin tolu kan jettan yoo ta'e ofirraa miicuu dandeessu. Yoo immoo ofirratti dhiisuu barbaadan akkuma isiniin jedhe kan kanarraa fi irra caalaatti aanaa ofii gootii kanan godhu guyyaan rifeensa koo miicuu duratti
daqiiqaa 30 of dura godheetiin wantoota akkasii kanatti fayyadamuuf itti dibadhee daqiiqaa 40-30 akkas ta'ee fi saafasaa olillee tursuun nan danda'a. Maaliif wanti akka wanti inni godhu hin jiru waan ta'eef isa booda ofirraa miica. Erga ofirraa miicee booda qibaatiin itti fayyadamu nan qabaa jechuudha. Guutummaa guutuutti jalqabaa keedumaatti wantoota itti fayyadamaa ture waan gaarii yookaan fira gaarii naa kennaa tura. Wanta nu hojjedhetti kanan milkaa'ee kanan baay'ee jaalladhuuf itti gammadu hiriyoota koo kan nabii kanas kan hin beeknes isa kanarraati warri itti fayyadaman seera qabeessaan obsaan kan itti fayyadaman akka isaan jijjiiramarraa argatan isaanitti ragaadha. Isin immoo warri haaraa taatanii dhuftanis asuma jala gadi bu'uudhaan viidiyoo kootii hordofuu dandeessu. Wanta jiru ofii kootii kanan itti fayyadamu ifa bilisaa fuuldura keessanitti hojjechaa itti fayyadamaa ture. Har'as boris akkasuma viidiyoon irraa qabadhee dhufe kunuu kana fakkaataa hagammatti waan wajjin turtaniif ulfaadhaa galatuma. Viidiyoo laayikii gochuun irraanfatiin akkasumallee maatii yookaan sabiskiraayib gochuu yoo jaallattan firoota hiriyoota keessaniidhaa fi bakka jirtan haala jirtanitti sheerii walii godhaatii walirraa baradhaa. Isinis immoo kan irraa baradhu kana sirreessitaa kan akkas godhii kan naan jettan yaada gorsas ta'e yaada biraa kan naaf qabdan yoo ta'e sekshinii koomentii irratti na beeksisuu dandeessu isiniin jedha. Kunoo kana fakkaataa viidiyoo biraatiin hagan deebi'ee dhufutti gaafas ta'e deebis ta'e gaaffii dabalataas ta'e kan na gaafachuu barbaadan yoo jiraate anaaf illee waan na barsiisuu waan na gorsus ta'e yaada dabalatoo qabaatan guutummaatti na beeksisuu dandeessu isiniin jechuu fi gammaatti immoo warri viidiyoo daawwachaa laayikii gochaa akkasumallee maatii ta'aa jirtan yaada keessaniin na waliin turtan hunduma keessan ammallee galatoomaan isiniin jedha. Viidiyoo birootiin hagan deebi'ee dhufutti isa kana laayikii sheerii gochuudhaan sabastaayitii bareedaatiin na eegaa isiniin jedha. Fayyaa ta'aa baay'ee.